yeroo kanatti barattoonni kun harree ilmoo waliin hidhamtee jirtu hiikanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti geessanii jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo akkasuma biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan nageenyi fi jaalalli Kiristoos iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbee 8ffaa irra geenye jirra. Egaa torbeen 8ffaa yookiin dilbanni 8ffaan kuni Hosaayinaa jedhamee kan beekamudha. Hosaayinaa jechuun qoricha yookiin fayyisaa jechuudha. Mee kitaaba qulqulluu irraa mata duree godhannee kan barannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 2 irraa kaanee kan barannudha. Hiikatii naa fidaa jecha kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa kan ta'e Yesuus Kiristoosidha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa keessaa lama waamuudhaan yeroo gara Yerusaalem deemuuf ka'utti Yesuus Kiristoos barattoota isaa waamee mandara Sinfuullee jirtu yookiin mandara Beetefaage jedhamtee jirtu kanatti harreen ilmoo ishee waliin hidhamtee jirti waan ta'eef deemaa harree kana hiikaa naa fidaa jedhee barattoota isaa gara mandara Beetefaageetti erge. Egaa barattoonni isaattis sagalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhachuudhaan gara mandara Beetefaagee dhaqanii harree ilmoo waliin hidhamtee jirtu argatanii hiikuuf yeroo jedhan namoonni ni gaafatan. Waaqayyo garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheen yeroo namoonni isin gaafatu gooftaatu barbaada jedhaanii jedhee waan tureef isaanis gooftaatu barbaada jedhanii. Egaa Hosaayinaa jechuun ilma Daawit maqaa Waaqayyootiin kan dhufe kan eebbifamedha jechuudha. Yeroo kanatti barattoonni kun harree ilmoo waliin hidhamtee jirtu hiikanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti geessanii jedha. Yesuus Kiristoosin ilmoo harree sanii yaabbatee gara Yerusaalem yeroo deemutti namoonni baay'ee ta'anii akkasuma damee muka meetii harkatti qabatanii Yesuus Kiristoos galateeffachuudhaan illee guddaadhaan galata guddaadhaan akkasuma namoonni baay'een harree sanarra uffata isaanii ofirraa baasuudhaan dugda harreerra kaa'anii jira. Uffata isaanii immoo namoonni kaan uffata isaanii ofirraa baasuudhaan lafa buusanii jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harreen yaabbate sunilleen akka lafa hin tuqne namoonni baay'een isa galateeffachuudhaaf gara Yerusaalem dhaqanii jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo gara Yerusaalemitti deemus akkasuma ijoolleen xixiqqoon dugda haadha isaanii yookiin harma haadha kan hodhan isaanis afaan baasanii yaa ilma Daawitii maqaa Waaqayyootiin kan dhufe kan eebbifamedha Hosaayinaa raariyaamii samii irratti jedhanii koottu nu fayyisi amma nu fayyisi jedhanii Waaqayyo isaanii galateeffatanii jedha yaa Waaqayyo. Kanaafuu namoonni baay'een Hosaayinaa ilma Daawit jedhanii Waaqayyo isaanii galateeffatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin mandara Beetefaageedhaa gara Yerusaalem yeroo deemutti dinqiidha yookiin ajaa'ibaan haal tokko harree sanirraa lachuusaa irraa taa'ee jedha. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru waan ta'eef yaa saba Waaqayyo. Egaa akka abboonni keenya hiikanitti harreen ilma waliin hidhamtee turte sun haadhoon ishee kakuu moofadha. Ilmoon immoo kakuu haaradha jedhanii abbootiin keenya hiikanii nu barsiisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaa Addaamirraa kaasee hanga ammaatti kakuu moofa keessa kan jirani cubbuudhaan akkasuma seexana garbummaa jalatti kufanii hidhamanii waan jiraniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyarraa hidhaa kana hiikuudhaaf cubbuu kana nurraa barbadeessuudhaaf
jedhanii abbootiin keenya yeroo barsiisanii ni argina. Akkasuma yaa saba Waaqayyoo maal jedhanii yeroo harree sanii kanii maaliif hiiktan jedhanii yeroo gaafatan gooftaaf ni barbaachisti jedhanii. Nuti sara namoota baay'eedha kan hidhamnee jirru. Akkasuma cubbuu adda addaa keessatti hidhamnee kan jirru baay'eetu jira. Garuu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin samiirraa gara lafaatti kan dhufe yeroo tokko jaalala isaatiin akkasuma rakkina keenya akka rakkina isaatti fudhatee gad of deebisee ba'aa keenya hundumaa nurraa salphise yaa saba Waaqayyo. Egaa cubbuu Addaam dalagan Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin ba'aa keenya hundumaa nurraa balleesseera. Hidhaa keenya hundumaa nurraa hiikeera. Kanaaf har'as nu yaa saba Waaqayyo Waaqayyoon inni nu jaalateeti, inni nu barbaade, nuti Waaqayyoof ni barbaachisna yaa saba Waaqayyo. Hundi keenya Waaqayyoof ni barbaachisna. Kanaaf har'as namoonni baay'een cubbuu adda addaa keessatti warri hidhaman hedduutu jira. Hidhaa san keessaa akka baanu bahuu qabna. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree yaabbatee gara Yerusaalemitti kan deemee fi nu barsiisuudhaaf cubbuurraa nu hiikuudhaaf harreen namoota baay'ee biratti ni tuffatamti. Beelladoota keessaa harreen iddoo gadaanaa kan qabdudha. Kanaaf namoonni baay'een cubbuu keessatti kan kufan hedduutu jira. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin hunduma keenyarraa cubbuu keenya nurraa balleessuudhaaf, cubbuu jalaa nu hiikuudhaaf yoo nuti fedha qabaannedha, yoo nuti gara Waaqayyootti deemnedha, yoo nuti gara Waaqayyoo deemne Waaqayyoon immoo cubbuu keenya nurraa salphisa. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu Addaamii hundumaa nurraa balleesseera. Iddoo jalqabaattis nu deebiseera. Kanaan booda nuti gara mana Waaqayyoo deemnee foonii fi dhiiga isaa fudhannee Waaqayyo faana jiraachuun nuuf danda'ama. Akkasuma namoonni baay'een cubbuu adda addaa keessatti hidhamnee kan jirru, machii keessatti hidhamnee kan jirru, sagaagalummaa keessatti hidhamnee kan jirru, soba keessatti hidhamnee kan jirru, hundumti keenya achi keessaa baanee nuti Waaqayyoof ni barbaachisna waan ta'eef gara mana Waaqayyoo deemuu qabna. Gara Waaqayyootti siquu qabna. Yeroo kana immoo Waaqayyoon ba'aa keenya nurraa salphisa. Kanaaf Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin faana jiraachuun gammachuu qaba. Waaqayyo keenya biraa jiraachuun gammachuu guddaadha yaa saba Waaqayyo. Kanaafuu nuti yeroo hundumaa cubbuu Addaam nurraa badeera. Waaqayyoon ofii isaatii samiirra dhufee nu fayyisuudhaaf foon ilma namaa uffatee akkasuma kana malee miti seera hundumaa nu barsiisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaa dabarsee of laateera. Nu fayyisuudhaaf jecha jaalala nuuf qabu nutti argisiiseera. Kanaaf nuti immoo Waaqayyoo gara mana Waaqayyoo deemnee Waaqayyoo keenya galateeffachuudha. Sodaa Waaqayyoo keessa keenya jiraachuu qaba. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin harree yaabbatee gara Yerusaalem kan deemee fi akkasuma harree hidhamtee turte hidhaa harree sanii kan hiikame hidhaa cubbuu Addaamiif Heewaniidha. Gooftaan keenya hidhaa Addaamiif Heewaniin nurraa hiikeera. Hammaan booda garuu nuti cubbuu keenya keessatti hidhamnee hafuu hin qabnu yaa saba Waaqayyo. Waaqayyo kan nu barsiisuudhaaf nuti akkasitti tuffatamnee akka nafneef Waaqayyoon waan nu barbaada waan dhufeef nuti Waaqayyoof waan barbaachisnuuf. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo nuti gara Waaqayyoo deemnee Waaqayyo faana jiraachuuf nuuf wayya. Kanaaf gaa isinittiin baay'isuu kan nu barsiisee nu gorsee gooftaa keenyaaf Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u. Maqaa Abbaa fi Ilmaa fi Hafuura Qulqulluuf galannaa ta'u.